ani apostoli yookaan ergamaadhaan kan eegu amma kana ka'a namni kun jedheen kan kadhatanii ammoo kana kaasanii natti fakkaata. Gaafan ilaalu garuu lakkaa isaan hafuura waaqayyootiin kan gaggeeffaman addadha kanani jedhe. Maadha adda isa jedhameef jechuudha. Adda kan ta'e jechuudha. Achuma jilbeeffatanii ani gaasa namni jedhu caalaa isa waaqayyo jedhu caala waan ta'eef nama kana foon isaa miti lubbuu isaa kan kadhatanii daqiiqaa 5 keessatti yeroo isaan jilbeeffatanii immediately namichi sun gara gooftaa deeme. namoonni illee wangeela keessa eessatti caafamedhanii illee qoratanii hamma hiikkaa isaallee dadhabanitti kaa'ama. Garuu immoo hiikkaa isaa wangeela keessaa gaafa argatan dinqisiifatanii dhufanii illee miillatti illee kufuudhaan illee dhugaadha. Dhiifamallee kan gaafatan jiru. daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo kallattiif bakkaaf safara isin jirtan hundumaatti isiniif baay'atu. Akkuma beektan ani obboleessa keessan faarfataa Taarikuu Imaanaadha. Guyyaa irraa kan ammoo dhimma waldaa Lattuu hafuura waaqayyoo wajjin wal qabatu ilaalchisnee keessummoota kabajamoo nama lama qabadhee isin gidduutti dhiyaadheera. Bifa kanaan hin dhiyaanne yoo ta'e illee kanaan dura har'a bifa haaraadhaan keessummoota qabadhee dhiyaadheera. Sababiin isaas abidda wangeelaa bakkaa bakkatti bobeessuudhaaf waldaan Lattuu hafuura waaqayyoo hidhattee himala isheetti fuftee waan jirtuuf na duukaa kan jiran kun kan isin argaa jirtan kuni maqaa isaanii beeksisanii gahee hojii isaanii beeksisu jechuudha. Isaan irraan jalqabaa mee maqaa keessan gahee hojii keessanii naatti himaa jechuun barbaada. Tole jalqaba sagantaa kanatti nu affeeruu keessanitti waaqayyo isin haa eebbisu jecha maqaan koo Nugusaa Baay'isaan jedhama. Soortuu waldaa yookaan paastariidha. Tole gara isaan kanaattan isin deebisaa. Akkuma argaa jirtan isaanillee kunoo na cina jiru. Isaan kunis hinaaffaa wangeelaatiif baay'ee nama tattaafatanidha. Maqaa isaaniitii fi gahee hojii isaanii yeroo isaan nu ibsan ta'a jechuudha isaanillee. Tole sagantaa kanatti na affeeruu keessaniif guddaa galatoomaa jecha. Maqaan koo Obbo Fiqaadoo Liiqaan jedhama. Gaheen hojii koos waldattii keessatti geggeessaa waldaa ta'ee kanan argamu ta'uu koo ibsa. Waaqayyoo hunduma keessanis na eebbisu. Gara paasterii faattan isin deebisaa jechuudha. Amma yeroo kana paaster mee waldaan Lattuu hafuura waaqayyoo isiniif maalidha? Mee isa kana ibsa nuu godhaan isiniin jedha. Tole egaa ammuma akka isin kaasuu yaaltanitti waldaan Lattuu anaaf gabaabaamatti moodeladha yookaan kan ittiin waa tokko ittiin baratan jechuu nan danda'a. Sababii kana na jechisiisuu danda'is baroota hedduu waldaa keessatti dabarsine baroota hedduu hojii waaqayyoo hojjechaa turre. Agam kana garuu gara waldaa Lattuutti yaada waaqayyoo hafuura waaqayyoodhaan gaggeeffamurraa kan ka'e gara kanatti dhufneerra. Moodeliidha kanan na jechisiise immoo waldoonni hedduu jiru. Waldaan kun umriin ishee reefu waldaa reefu daaddee jettudha. Waldaa reefu kaatudha. Kana keessatti namooti bal'aa hojii waaqayyoo kan hojjetan bal'aan isaanii jiru. Garuu abbaa mul'ataa ta'anii hojii waaqayyoo kan hojjetan gaafa waa tokko isaan gargaaramu gaafa waa tokko guddinni jiru gara mana isaaniitti adeemu. Mana isaanii guddifachuu, makiinaa bitachuu, mana ijaarrachuu, ijoollee barsiifachuu waan akkasitti deemu. Kana gochuun gadhiidha jechuu koo miti. Waldaan Lattuu garuu maalidha ijaa jedhamee na gaafatamee fi waan ifii koo arge waan ta'eef waldaan kun anaaf moodela akkamitti akka taate otuu ofii isheen guddatiin kan waldoota guddisuu barbaaddu dhugaa ba'umsa wangeelaa lafa makiinaan galu lafa makiinaan hin galle lafa danda'amu lafa hin danda'amne qabeenyaan dhaloota leenjistee gadi buutee hojii waaqayyoo hojjechuudhaan lubbuu haaraa barbaaduudhaan dhugumayyuu isa Kiristoos jedhe sanaa ergama guddicha ergama wangeelaa fudhattee waldaa imalaa jirtu waan ta'eef anaaf moodela gabaabamatti. Paaster waaqayyo baay'ee isin haa eebbisu. Mee isin akkamittiin gara waldaa Lattuu hafuura waaqayyootti dhuftanii tu'ifannuu gootan gaariidha.
Tole ani waldaa Lattuu Hafuura Waaqayyoo guutuu addunyaa kan hin dhufe yeroo muraasa keessa ji'a muraasa keessa jira ammaan. Kanan dhufe ergama baay'ee ani jaalladhu raajota warra cigaa'essu keessaa tokko ana ture. Kanaaf ergamaa keenya yookaan abbaa mul'ataa waldaa Lattuu Hafuura Waaqayyoo guutuu addunyaa ergamaa taarikuu shifarraa kan jedhamani Naqqamteerraa faarfataa wajjiniin gara keenya imalanii naannoo keenyatti hojii waaqayyootu hojjetaniiti. Madaraka irratti wal barre waldaan an irratti hoogganaan jiru waldaa sanatti tajaajila affeeramanii achitti wal agarre. Sanaa booda raajota warra kaan kan hin beekuu fi namni kun adda. Namni kun adda deebi'ee immoo idduman duukaa tajaajiluu jalqabeeyyuu eddee madarakeetti naaf adda. Sababii kanaaf ayyaanni isarra jiru gara isaatti akka maagneetii waan nasaabee fi akkaataa kanattidha hojiin waldaa kana wajjin hojjechuu kan eegale jechuudha. Waaqayyo sinaa eebbisu baay'ee namatti tola. Gara obbo Fiqaaduu faatti yookaan jaarsa waldaa Lattuu Hafuura Waaqayyootti gaafan deebi'u mee obbo Fiqaaduu waldaa Lattuu Hafuura Waaqayyoo isiniif maalidha? Akkamittiin mee ibsuu dandeessu mee? Waldaan Lattuu Hafuura Waaqayyoo kuni anaaf akka lafee duddaati. Akka lafee duddaati yommuu jedhu waldaan kun dhugaadha. Dhugaamaaf taanaanii waldaa kana keessatti kan badee ciraansaa achi buuteensaa dhabamee gadda taa'uudhaaf indoo hin jedhamu jireedhanii immoo iddoon jireenya isaa kan hin beekamne hedduu yeroo achitti karaa raajii yookaan immoo karaa ergamaa kana raajii taarikuu shifarraatiin yeroo dubbatame Waaqayyo sagalee dubbate guyyaa dubbate hankaasellee yeroo achitti kan bade galu hedduu isaan arga ture. Kana duwwaa immoo miti rakkina adda addaa kan qaban illee dhufanii iddoo waldaa kanaa dhufaniitu achitti aaran galfadhe biyyoo lafa isaanillee fudhadhee galuudhaan nagaa guutuun argadhe dhanillee kan dhugaa baan. Kana duwwaa miti yoo animti mataan koo dhibeen qabutti rakkina qabutti kanan achitti furmaata argadhe waan ta'eef kan achitti na hambise akkan geggeessu akkan wajjiniin bu'ee ba'u kan na godhe isa kanadha. Abbaan mul'ataa kun yookaan hundeessaan waldaa kun dhimma dhuunfaa isaallee yeroo baay'ee kan gatu kan dhiisu dhimma waldattiitiif wangeela mootummaa Waaqayyoo kana lafa hin geenyeen gahuudhaaf biyya dhaquun danda'amne akka dhaqaamuuf akka ga'amuuf nama shoora guddaa taphate nama itti dadhabe nama itti humna isaa qabeenya isaallee yeroo isaallee of ganee lubbuu isaa ammoo wareegotti kan kenne ta'uu isaallee kana nu badhe waan ta'eef citee achitti hafeera. Sababiin isaa maanii jalqabatti waldoolee adda addaa keessa tureera waldaa hundeesseera ofii koollee biyya biraatti waldaa maqaa biraatiin dhaabeen ture garuu kan achitti idda na godhe itti na hambise hojiif dhugaa achi jirutu na qabe. Lubbuu hedduutu achitti barbaadamaa jira nama baay'eetu achitti fayyaa jira har'as taanaan ammayyuu bu'aa dhufee mimmaansa achitti haqatee deebi'a. Rakkataa meeqatu dhufee achitti rakkina isaa harcaafatee deebi'a. Kana nama Waaqayyoo kana hojii gurguddaatu hojjetama dhugaadha. Hojii gurguddaa hojii sammuu namaan olii dhuguma hin taaname kan hin yaadamne hedduutu ta'aa jira. Kanaafi seenaa guddaatu natti dhaga'ama. Haa ta'u malee kana gidduutti hojii gurguddaa hojjettee har'as hojii guddaarra waan jirtuuf seenaa guddaa qabde waldaan Lattuu Hafuura Waaqayyoo guutuu addunyaa akkuma kanallee darbee immoo biyyoota adda addaa keessatti illee hundooftee damee babal'ifattee kan jirtu. Kanaafi seenaa guddaatu natti dhaga'ama waan jedhuun qaba. Tole obbo Fiqaaduu Waaqayyoo baay'ee sinaa eebbisu. Gara paasteriifaatti gaafan deebi'u egaa isin gara waldaa Lattuu Hafuura Waaqayyootti calaqqeen hafuura Waaqayyoo gara waldaa Lattuu Hafuura Waaqayyootti atiraakti isin godhee karaa hundeessaaf abbaa mul'ataa waldaa Lattuu Hafuura Waaqayyoo appoostilii yookaan ergamaa taarikuurraa waa baay'eedha kan isin nutti iyyuu ibsaa jirtanii baay'ee isaa isaanirraa wanti isin harkise ayyaanni Waaqayyoo harki Waaqayyoo wajjin waan jiruuf himala keessan hojiidhaaf gara waldaa Lattuu Hafuura Waaqayyootti dhuftaniittu haa ta'u malee bu'aa ba'iiwwan tokko tokko wantoonni isinii
herga gara waldaa Lattuu Hafuura Waaqayyootti dhuftanii kun dinqiidha kun gaariidha jettanii fi wantoonni immoo danqaadha jettan maaltu jira mee gabaabaatti mee naa ibsaa. Tole yoo baay'ee haasone yeroo isaatu nun ga'u wanta kun dinqiidha kun rakkoodha kan jedhan hedduun isaatu jiru waldaa kana keessatti jechuudha. Kun dinqiidha kan hin jedhu anaa fi sila kaaseera waldaan kun maalidha akka hin jedhee akka modelaatti kan hin fudhadhee fi gara kanaaf hojii waaqayyoo hojii waliin hojjenna jennee kan wal duukaa jalqabne inni jalqabaa dhaloota barbaadudha. Anaaf dinqiidha kan hin jedhu waldaa dhaloota barbaaddu. Waldaa dhaloota barbaaddu yeroo jennu dhalootaa fi lafa wangeelli hin geenye otuu qabeenya hin qabaatiin otuu makiinaa hin qabaatiin otuu waa tokko hin qabaatiin waldaa deemaa jirtudha. Waldaa deemaa jirtudha. Ani dinqiidha kan na jechisiisu gamoo ijaaruu miti makiinaa bituu miti anaaf akka kootte ani kan namaa hin beeku akka kootte jechuudha. Anaaf dinqiidha kan na jechisiisu isa Kiristoos adaraa saba isaatti laate adaraa Kiristoos sana lafarratti ija isaa agarsiisuudha waan ta'eef ergama isaa beekee hojii waaqayyoo hojjechaa kan jiru waldaa kana keessatti dinqii gurguddaa kan argaa jiru yooma ta'eyyuu wanta guddaa akka guddaatti ani fudhadhee waldaa xinnummaa ishee hin tuffanne garuu hojii wangeelaa fiigaa jirtu ta'uusaa. Baadiyaan kan hin hafne magaallee kan hin hafne dhaloota sigaaraa xuuxan caatii qaaman haraqee keessa kan dhugan kan machaan kan bal'aansa hojii waaqayyoo keessa maalummaa waaqayyoo kan hin beekne gara mootummaa waaqayyootti fidaa jiraachuu ishee anaaf dinqiidha. Inni lammataa mana kana keessatti kan dinqiidha yookaan mana waldaa Lattuu keessatti jechuu kooti dinqiidha kan hin jedhee ani fudhadhu harki ergamaa kana wajjin jiru anaaf afaan na qabsiisa. Anaaf afaan na qabsiisa. Sababiin isaas maa inni yoo turtanitti ta'e yeroo konferaansii lubii bal'inaa sarkaa dhufan adda kanatti nama waltajjii keessaa bahee gara diidaatti bahu as deebisanii ati abaluudha miti hojiin kee akkas miti yeroo jedhamu anaaf dinqiidha. Ana waan dinqiidha. Inni biraa namoota badanii waggaa 16 akkuma sila boleessi koddanaa kaase umurii guutuu mimmaan kan cobsite haati argachuudhaafis barbaaduuf isii humna kan dhabde yeroo karaa nama kana waaqayyo maqaa waamee innoo jira dhaqii bakka akkasitti silkii sii dawwalama akkasitti ka'a yeroo jedhamu anaaf dinqiidha. Inni biraa immoo zayitii mana kana keessatti warri itti baacan illee zayitii sana irratti waan addaa hojjetanii akka qalliitti meenuu miidha jedhanii yeroo waa tokko hojjetanii ija kootiin argeera naannoo Aleeluu bakka jedhamu waldaa konferaansii deemne jechuudha. Nama itti qalladee zayitii sanatti qalladee immideetidii anaan na gaafatanii nama wayiitu dhukkubsatee ture kanaan dura zayitii sanatti qalladee ittiin caatii qaamee jedhanii yaada kaasanii ergamaa kana akka mucaa koottis akka abbaa koottis waanan kabajuuf waanan jaalladhuu fi namni warri kan waan sodaataniif itti siiqeen kanadha utuu nama kanaaf kadhanne kan hin jedhu yaada kaasee beennaan waaqayyo isaan haa eebbisu nan dinne araara akka isaan kadhataniin barbaade dhiifama gaafachuu barbaadde dubartiin. Sanaa booda gaafa madirakitti baasnee an kan eegu Firaansii dhanneeti namicha stireechaatiin baatanii fidanii ciibsanii asitti afaan isaan dubbatuma isaan socho'u yeroo baay'ee tureera jedhanii sababiin isaa kana waan ta'eef jedhanii yommuu isaan kaasanii ani apoostirii yookaan ergamaadhaan kan eegu amma kana ka'a namni kun jedheen kan kadhatanii ammoo kana kaasanii natti fakkaata. Gaafan ilaalu garuu lakkaa isaan hafuura waaqayyootiin kan gaggeeffaman addadha kanani jedhe maadha adda isa jedhameef jechuudha adda kan ta'e jechuudha. Achuma jilbeeffatanii ani egaa isa namni jedhu caalaa isa waaqayyo jedhu caala waan ta'eef nama kana foon isaa miti lubbuu isaafan kadhadhatanii daqiiqaa 5 keessatti yeroo isaan jilbeeffatanii immideetilii namichi sun gara gooftaa deeme. Inni kun anaaf dinqiidha. Inni biraa lakkaa'een fixu yeroo biraa kan itti deemnu waan ta'eef anaaf dinqiidha waan mana kana irratti hojjetamu jechuu koodha. Tole akkuma kanaa obbo Fiqaaduun jaarsoliin waldaa Lattuu Hafuura Waaqayyoo akkuma kana isinillee wanti isin dinqifattan yoo jiraate gabaabaatti ammallee akka waldaa Lattuu Hafuura Waaqayyoo keessatti gabaabaatti mee an kana nan dinqifadha kan jettanii. Gooftaan si haa eebbisu jecha ammas ani yaada koo bal'inaan kanan dhiyeessu
silas akkuma dubbadhe lafee duddaati jedhee kanani jabeessee haasa'e lafee duddaa jechuun egaanii iskortaan lafee duddaa kun hin tochootaanaani qaama dhaabatudha qaamni sun guutummaan isaa isa dhaabatudha garuu kun lafee duddaati kan na jechisiise wanti dinqii dheedhe na dinqisiisu tokko jechoota abbaan mul'ataa kun itti fayyadameellee yeroon jedhu egaan baay'ee isaa deebisuu hin dandeenyu mata duree ittiin lallabni lafa kanarratti illee godhamullee baay'ee namaa deebisuu dadhabutti sagalee gurguddaa humna guddaa paawurii guddaa of keessaa qabuun illee yeroo abbaan mul'ataa geggeessaan waldichaa yookaan hundeessaan waldaa kanaa yeroo dubbatan baay'ee kan nama ajaa'ibu namoonni illee wangeela keessaa eessatti caafamedhanii illee qoratanii hamma hiikkaa isaa dadhabanitti ga'ama garuu immoo hiikkaa isaa wangeela keessaa gaafa argatan dinqisiifatanii dhufanii illee miillatti illee kufuudhaan illee dhugaadha dhiifamallee kan gaafatan jiru maaliif hojii gurguddaa mata dureen lafa sanatti kennamu abbaa mul'ataatiin kennamu mata duree ittiin warra badan barbaadu warra cabanillee kan ittiin jajjabeessu yookaan kan isaan waldhaanu humna gurguddaa hojii gurguddaatu hojjetamaa waan jiru waldaan Lattuu kun baay'ee kan na ajaa'ibu kan natti toles kan anaan keessatti akkana funa godhe kanadha jechuudha baay'ee hojii guddaatu achi keessatti hojjetamaa jira kanaaf waldaan kun ammayyuu anaaf lafee duddaati akka kootti yommuu jedha akkuma kanallee namoota hedduudhaaf illee namoota hedduuf biyya adda addaatti biyyoota garaagaraa keessatti biyya maqaa isaa waamnee malakkoofnee ofiitu waanne biyya hedduu keessatti hojii gurguddaan hojjetameera kan hojii karaa abbaa mul'ataa kanaa irratti kadhate bishaan yeroo kennullee bishaanuma abbaa mul'ataa kun irratti kadhate kennuun illee namoota hedduutu horii konnaa fayye mucaa koo dhukkubsateetu naa hiikamte hidhaa guddaatti ni hiikameedhanii namoonni baay'een dhufan yeroo isaanii mimmaan isaanii coccobsaa dhugaa ba'an hedduu isaanillee kanan argu waan ta'eef hojii guddaan aangoo guddaadhaan humni waaqayyoo laficha irratti abbaa mul'ataa kanaatiin waldaa Lattuu afura waaqayyoo keessatti hojjechaa jiru ta'uu isaanii karaa kootiin ibsacha. Gooftaan isin haa eebbisu walumaa gala wangeelli mootummaa waaqayyoo waldaa Lattuu afura waaqayyoo keessatti humnaan lallabamaa jiraachuu isaatu isin dinqee jechuudha. Lamaanuma keessan wangeelli mootummaa Kiristoos humnaan lallabamuu isaa fooniif hafuuratti namoonni hiikamuu isaanii kan isin dinqee kan isin ajaa'ibe jechuudha. Egaa waldaan akka kanatti mootummaa waaqayyoo lallabdu kuni amma himala irra jirti. Namni himala irra jiru moo geejjiba barbaachisa? Namni himala irra jiru xiyyaaraan abarraru, konkolaataadhaan abarraru, baajaajii haa ta'u, mootorii haa ta'u, waan fedhe iyyuu haa ta'u baajata barbaada. Waldaan Lattuu hafuura waaqayyoo amma himala jirtu kana itti fufsiisuudhaaf maal haa goonume paaster isin gama keessaniini amma egaa paaster laayivii keenya yookaan immoo wanta darbe sana dinqiiwwan waaqayyoo hojjete baay'ee ilaalleerra isa kana utuu dubbanna ta'e yeroon keenya iyyuu nun ga'u jennee yaadna amma gara fuula duraatti immoo waldaan Lattuu hafuura waaqayyoo itti fuftee al takkaatti miidiyaa tokkooni daqiiqaa tokko keessatti hardiiwwan torban addunyaa qabdu kanaan daqiiqaa tokko keessatti wangeela lallabuudhaaf maal gochuullee akka isheen qabdu keessa yoo jiraate mee yaada keessanii nan barbaada jechuudha. Tole sila gaaffii lama nu gaafattanii turtanii waaqayyo isin haa eebbisu wanti dinqii ta'e lafa kanarratti maalidha wanti danqaa ta'e immoo maal kan jedhamu ture wanta dinqii ta'e amma tokko harka 100 keessaa parsantii 5 haasofneerra maaliif dinqii kan ta'e lafa kanatti maraatu meeqaa duman as dhufee illee maraatu meeqatu as kanatti hidhamee dhufee yeroo namni hin fayyaa hidhamee amma meeqatti dhaanaan bal'aasaa kan dubbadhus afaan kan naqabsiisus jira garuu namoonni argan dhugaa baatu wanta bal'aa ta'eefi wanta tokko waan dhugaa tokko dubbachuu sin sodaachisu haasa'uu sin sodaachisu sin saalfachiisu jechuudha. Isa kanaafi wanta ati hojjettu hojii ati bal'aansaa lafa kanarratti hojjetamu lakkoomsa waan hin qabaannee fi waan lakkoomsa hin qabaannee fi dinqii bal'aatu jira wanta yeroo nun geenye hin malee jechuudha. Danqaan garuu sila kaastaniittu amma irra deebistanii kaastanii nama waaqayyo danqaan lafa kanarra jiru bal'aansaa tokko namni waa waldaa kana hubateeru natti hin fakkaatu natti.
ergama waldaan kiristaanaa qabdu yoo hubatan namni waldaa kana bukkee hin dhaabbanne jira dheeyyaa. Namni ergama waldaa kiristaanaa beekee hubatee adda baasee macaafa qulqulluu beeku sirriitti wanta hin agarreef malee waldaa kanaaf lubbuu kan laatu jira dheena naman. Sababiin isaas maadha? Namoonni hedduun dhugaan kan isaaniif galee amma lubbuutti wangeelli amma lubbuutti malee lubbuu gara namiti. Isa kanaaf danqaan lafa kanarra jiru humna qabduun lallabaa jirti. Humna qabduun deemaa jirti. Humna qabduun imalaa jirti. Garuu humna qabdu kanaan haa deemtu haa hojjettu malee dhalootuma adda kanaaf gaame malee addunyaa kanaaf gaamuu hin dandeenye. Addunyaa kanaaf gaamuu hin dandeenye. Amma mul'anni waldaa kanaa imalli ishee gara kamitti deemuu fi gara addunyaa geessisuuf lafa wangeelli hin geenye, lafa miilli namaa baajenni hin geenye wanta barbaachisaa ta'e amma feesbuukiidhaan lallabaa jirti, yuutuubiidhaan lallabaa jirti, telegiraamiidhaan lallabaa jirti, wanta hedduudhaan lallabaa jirti. Amma aqimii ishee amma dandeettii ishee deemaa jirti. Garuu inni suni namoota taayilentii ta'anii warra beekumsa qabantu sana argachuu danda'a. Akka baadiyyaa jiran warra ibsaa qaban immoo argachuudhaaf miidiyaan televizhiniin barbaachisaa ta'a. Televizhinii kana waldaan kun amma ammaa kanatti kan isheen deemaa jirtu amma humna isheetti nama kamiyyuu gargaarsa hin gaafanne, nama kamittuu bu'aan taane. Phaawulos eenyuttuu bu'aan taanedha wangeela keessatti. Eenyuttuu bu'aan taane hangarraattidha. Hangarraatti waldaan kun nama kamittuu bu'aan taane, nama kamiinuu hin kadhanne. Amma dandeessu nama kana Waaqayyo iddoo lafa kanaa kaasee hojii gurguddaa ittiin hojjete kan namoonni bal'aa otu bukkeen dhaabbateen amma kanaa hojjetame otu miidiyaan televizhinii namni bukkee dhaabbatu argame hojiin kun hojjetame nama meeqatu ittiin fayya jennee yaadna. Nama meeqatu ittiin hojii wangeelaa kana ittiin du'a keessaa ba'a jennee yaadna. Namni hedduun amma gastaawusii fa'aa dhabanillee kan rakkatan meeqa jiru. Namoonni hedduun miidiyaalee argaa dhabanii kan rakkatan jiru. Otu miidiyaan kun ala ba'ee akkamitti namoonni bal'aa garaa waldaa kanaa dhufanii hojii Waaqayyoo isa hundi arginee akkas nu maraachisu kana isa akkas agarree dinqii isa dubbannee afaan nu qabsiisu kana namoota bal'aatti hidhamee jira, namoota bal'aatu cinqamee jira. Kanaaf namoota bal'aa ga'uudhaaf ergama wangeelaa kana namoota bal'aa ga'uudhaaf miidiyaan nu barbaachisa. Miidiyaatti ba'uuf immoo faayinaanshaaliin barbaachisa, qabeenyi barbaachisa. Qabeenyi immoo Oromiyaan yeroo hundumaa yeroo bal'aa nuyi wal gargaaruu keenyarraa wal tuffachuu keenyatu caala. Waliif dhadhaabbata ta'uu keenyarraa walirratti ka'uu keenyatu caala. Yeroo bal'aa karaa walii banuu keenyarraa karaa walitti cufuu keenyatu caala malee Oromiyaanii biyya aannaniif dammaa duwwaa miti. Biyya warqiitii, biyya waan hundumaa qabudha. Biyya hayyootaati, biyya gurguddoonni keessatti argamanidha. Isa kanaaf amma dhaloota kanaaf geessisuu fi namoonni akkuma Aagee boqonnaa 2:8 irratti dubbatu birriinis warqiinis hankooteedha. Birriin Waaqayyooti, warqiin Waaqayyooti, sammuun nuu laatame kun Waaqayyooti. Warri Waaqayyoo ta'anii amma waldaa kana bukkee, waldaa lattuu kana bukkee dhaabbachuun barbaachisaadha. Waldaan kun akka namoota warra kaanii waldaa nama tokkoon gaggeeffamu miti. Waldoota warra kaanii irraa adda kan ta'e jechuudha. Abbaan Mul'ataa warri kaan nama tokkoon gaggeeffama. Akkaawuntiin isaa nama tokko. Gajjallaarra garraatti kan biraanchii baasan nama tokko. Kun garuu waldaa buleeyyirraa gargar kan hin baane. Iddootti gargar ba'u yoo jiraate bichaa Waaqayyo irraa dhageesse waldaa deemtu duwwaadha kun. Kanaaf waldaa kana bukkee dhaabbachuun amma yeroon isaa amma jechuudha. Namni Waaqayyoon sodaatu, namni Waaqayyo qabeenyi isaa Waaqayyo ta'uu isaa beeke, humni isaa Waaqayyo ta'uu beeke. Namni waa sadiiti kan argee lammaffaatti deebi'uu hin dandeenye. Waa sadii argee kan itti lammaffaa deebi'uu hin dandeenye yookaan immoo kan bira dabarraan qaqqabuu hin dandeenye waa sadii. Inni tokkoffaa yeroodha. Yeroon dabarraan kaleessa tureera jedhamee hin deebi'amu. Yeroo kanatti, yeroo Waaqayyo nuu laate kanatti waan Waaqayyo nuu laateen Waaqayyo bukkee dhaabbannee hojii Waaqayyo hojjenna. Inni hojjetaa mootummaa ta'e, inni qotee bulaa ta'e, inni daldalaa ta'e yeroo nuu laate kanatti amma kottaa hojii Waaqayyo banameera jechaa jirti waldaan lattuu. Kottaa hojii Waaqayyo wajjin hojjenna. Mootummaa Waaqayyo wangeelaa ta'uu duwwaa miti, paastarii ta'uu duwwaa miti, qeesii ta'uu duwwaa miti. Mana kee teessee hojii Waaqayyo waliin hojjenna. Kottaatii dhaloota wangeelli hin geenye wangeela kana bukkee geessisna jechaa jirti. Kanaaf yeroo nuu laate kanatti booruun argannu waan ta'eef silas akkuma Mardikiyoosi Astiriin yaa Astirii yoo feete yeroo kana yoo barbaadde Waaqayyoof yoo yaadde ati itti seeni
yoo ati didde garuu Israa'eliin kan oolchu iddoo barbaadeyyuu fidaadhee yaada kaaseef jechuudha. Yoo ati didde Israa'eliin kan oolchuun fidaadhe. Amma abbaan barbaade keessaa carraa argadhuudha malee waldaa kana yookaan ergama wangeela kana abbaa barbaadeetu bukkee dhaabbatee hojjetu akka hojjetu nan amana. Kanaafi kadhachuu keenya miti amman. Carraa sii baname, hojii sii baname, yeroo sii laatame kana keessatti koottuuti hojii waaqayyoon wajjin hojjedhuudha. Inni biraa kan namni qaqqabuu hin dandeenye humnadha. Humna takkaa bira dabartennaan sokkeera. Inni biraa ammoo umuriidha. Umuriin kee amma yeroo kana keessatti inni kaleessa gara du'aatti adeema waan ta'eef umrii nuu laatame kana keessatti waan waaqayyo nuu laate kana waan waaqayyo nu keessa kaa'e kana yeroo nuu laatame kanatti umrii nuu laatame kanatti humna nuu laatame kanatti akkuma sagaleen waaqayyoo humna keessaniin humna keessan guutuudhaan qabeenya keessan guutuudhaan hojii waaqayyoo hojjedhaa jedhu waldaa Lattuu kan tiibii waldaa Lattuu kana bukkee dhaabbannee hojii kana yoo hojjenne danqaaf danqarama jiru kana kaasne lafa ga'uu qabdu. Imala amma bukkee otuu namni kamiyyuu dhaabbatiin deemaa jirtu fiigaa jirtu kana bira ga'uun hin qaqqabamaa kan isin jedhu sii kaasuu barbaada. Gooftaan isin haa eebbisu. Addunyaatti al takkaa waldaa Lattuu daqiiqaadhaan addunyaa guutummaatti mul'isuun hin danda'ama jechuu keessan. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Gara Bofqaa dhufaatti gaafan deebi'u gabaabaatti isinillee paastariin fa'aa yaada baay'ee nuu kaasaniiru. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Isinillee gama keessaniini wantoota danqama ta'an himala waldaa Lattuu amma irra jirtutti xinnoo danqama ta'a jettanii kan yaadan maal akka ta'e illee gabaabaatti isinillee yaada keessan nuu qoodaan jedha. Ani karaa kootiin kanan jedhu akkuma amma gaan obboleessi koos dubbachaa ture paasterii Nugusuuni akkuma inni dubbachaa ture waa bal'aa kaaseera waa bal'aa saaseera. Haa ta'u malee danqaa kan ta'e waldaa kanatti dhugumaan taanaanii waldaan kun ammayyuu qabsoo isheen qabattee kaate dirqama lafa wangeelli hin geenye gahuudhaaf illee imala ishee qabattee kaate kan jirtudha. Imala irra jirti kallattii arfan irratti iyyuu imala geggeeffachaa jirti. Haa ta'u malee danqaadha kan jedhamu egaan baajetaa hin qabdu. Kun immoo hanqina ta'a amma ammaatti garuu karaa abbaa mul'ataa kanaan illee haaluma danda'ameen hojii guddaatu hojjetame. Maaliif hojii guddaatu hojjetame jechuun danda'ama. Lubbuu hedduutu fayyee lubbuu hedduutu gargaaramee biyya hedduu gahamee lafa konkolaataan illee hin galle gahamee hojii guddaan hojjetamaa tureera. Ammas taanaan hojiin kun hin dhaabatu otoo hin taane itti fufinsa akka qabaatuuf ammas kan nuun jennu kallattii kamiin iyyuu lafatti sagaleen kun dhaga'amu hundumtuu kan hubachuu qabu deeggarsa barbaachisaa gochuu akka qabu. Waldattii kanaaf deeggarsa barbaachisaa gochuudhaan illee ofii isaatiin lafa jiru jiraate yoo miila isaatiin qaamaan dhufuu baate illee qabeenya isaatiin lafa jirutti. Akkuma kanallee yaadaan illee haalota adda addaatiin karaa banuudhaan deeggaruudhaan hirmaannaa garaa garaa gochuudhaan illee qaamni hundumtuu hirmaannaa keessatti akka godhatu. Maaliif mul'ata waaqayyoo lafarratti fide kana dhaloonni ammaa kun itti gammadee fudhatee hojiirra akka oolchatu. Maaliif waaqayyo baroota keessatti hojii isaa hojjetata. Nama makaasee ittiin hojjeta. Kanaaf nama kana kaafate waaqayyo. Bara waaqayyo nama kana kaafate waldaa kana immoo waaqayyo mul'ise keessatti nusi deeggarsa barbaachisaa tumsa barbaachisaa ta'e gochuudhaan illee akka bukkee dhaabannochaa akkuma kana immoo imala jalqabde kanallee ariifattee waldaan kun lafa hundumaa gahuudhaa fi chaanaalii yookaan immoo miidiyaa televizyiinii foddaatti bahuudhaaf illee baajata guddaa gaafata. Kanaaf illee kallattii kamiin iyyuu bukkee dhaabachuudhaan hamma humna keenya dirqamni hin jiru hamma mul'anni waaqayyo nuufis gale lafa jirru jiraanne deeggarsa akka gootan kanan jedhu illee gaafachaa. Maaliif mul'anni kuni dhugaadha kan addunyaati kan biyya tokkos miti kan nama tokkos miti kan addunyaati lubbuu hedduutu keessaaf alatti kan ittiin fayyu kan ittiin hiikamu waan ta'eef hojii waaqayyoo kana kaanii haa hojjennu waan jedhu illee karaa kootiin dhaamsa dabarsaa. Akkuma kanallee namoonni karaa barbaachisa ta'in illee dhugaadha
mul'ata kana tumsuudhaan lafa qabsiisuudhaan miidiyaatti ba'ee lafti wangeela ammayyuu hin gahin jiru akka ga'amu jabeessee dubbachuun barbaada. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Egaan daawwattoota keenya baay'ee namatti tola. Guyyichi baay'ee guyyaa addaadha. Akka kanatti Paaster Nugusuu akkuma kanallee jaarsolii waldaa keessaallee obbo Fiqaaduu fa'aa argadhee akka kanatti wajjin haasa'uu kootiif anillee baay'ee tokko gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Paasteriin fa'aa gama isaaniitiin illee ammallee hafeen waan na keessatti hafee jira. Marsaa waliin haasaa goonu kana keessatti yoo jedhanii gabaabaatti isaanillee yaada isaanirraa fudhadheen gara goolabuutti dhufnaa jechuudha. Tole waanuma tokko duwwaatu na keessatti hafeera. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa tokko keessa koo kan dhufu tun dubbise yoo naa eeyyamama ta'e dasna'edha. Seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoomsa 2 irraa dubbii Waaqayyoo yeroo dubbatu akkadha. Sagalee Waaqayyoo gooftaa keessanii yoo dhageessanidha. Sagalee Waaqayyoo gooftaa keessanii yoo dhageessan eebba kana hundumaa isiniif ni dhufa. Isinis hin qaqqabaa. Sagalee gooftaa keessanii yoo dhageessanidha. Dhaga'uu fi fayyuma duukaa jiraachuun gargareedha jechuudha. Waan Waaqayyo isinitti dubbatu, waan Waaqayyo si wajjin haasa'u, waan Waaqayyo carraa isinii laate, waan Waaqayyo isinii gochuu barbaadu sana yoo sirriitti dhageessanidha. Garbichi Waaqayyo Museenii eebbi kun sin qaqqabaa. Kana jechuun nama fagootti jiru eebbi amma nuyi addan teenye hirmaannu kana qaqqabaa jechuudha. Yoo dhageessan amma namatti dubbatamaa jiru jiraachuudha. Nama duukaa haasamuutu jiraachuudha. Yoo dhageessan eebbi kun lafa jirtanitti sin qaqqabaa. Isin biras gahaadha. Kanaaf walumaa galatti eebbi kun balbala namaa rukutaa jira. Yaa abaluu si wajjin hojii Waaqayyoo hojjechuu barbaanne jennee amma yerootti maqaa namaa tarreessinu miti. Amma namni sagalee kana dhagaye namni kamiyyuu namni taa'ee nu dhaggeeffatu miidiyaa kana keessatti akka carraa ta'ee carraan kun kan isarra baase anaaf carraa dhaneen ayyaada. Akkuma nuyi carraa irra baase kana namni sagalee kana dhaggeeffatu carraadha waan ta'eef sagalee kana yoo dhageessan jedhee akkuma garbichi Waaqayyo Museen dubbate sagalee kana namni dhaga'ee ani isinii jira jedhee ani isin bukkee dhaabbadha jedhee ani hojii wangeelaa isin faana hojjedha jedhee namni nu bukkee dhaabbate yookaan ergamaa kana waldaalattu bukkee kan dhaabbate eebbi lafa kanarra jirullee mana isaatti akka qaqqabuun ergaa gabaabaa dabarsuu barbaada. Mana isaatti akka qaqqabu. Eebbi kun as duwwaa miti. Naafti diriiruun, jaamaan fayyuun, duudaan dhaga'uun mana isaallee taa'ee foddaallee akkasitti qaqqabee immideetilii nama sanaaf akka ta'u nana mana waan ta'eef eebbi kun lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Eebbi kun mana keessaniif haa ta'u. Eebbi kun jireenya keessaniif haa ta'u. Kanaaf hojii wangeelaa hojjechuun halkanittis guyyaattis yeroo maleettis akkuma jedhu garbichi Waaqayyo Phaawulos Xiimootewositti yeroo dubbatu haalli mijaa'es mija'uu baatettis warri eebba kana naa qaqqabu jettan kottaa barriin banameera hojii Waaqayyo hojjenna isiniin jedha. Galatooma. Gooftaan isin haa eebbisu. Hordoftoota keenya egaa Oromoon gaafa mammaaku qunceen wal gargaarteetu arba'iiti jedhu yookaan immoo jirbiin wal gargaartee arba'iiti jedhu. Kanaaf hamma qabnu yoo darbanne gararraatti dubbadheera. Miidiyaa iddoon tokko duwwaan itti gargaaramu tun taane miidiyaa kana waldaalattuu hafuura Waaqayyoo kana addunyaalessa gochuudhaaf yookaan daqiiqaa tokko keessatti addunyaa waliin gahuudhaaf baajanni keenya barbaachisaadha waan ta'eef marsaa lammaffaadhaan yeroo itti walitti deebinullee hin qabaanna. Isiniifillee akkuma paasteriin fa'aa obbo Fiqaaduun fa'aa eebba isiniif kadhachaa turan amma kan kennu hin eebbifama. Kan mana Waaqayyootiif kennu hin eebbifama. Kennuun fudhachuudha wanta ta'eef gama keessaniin TV Lattuu hafuura Waaqayyoo bira akka dhaabattan isiniin hin jedha. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladha. Isinin kabajaa eebbifamaa. Shaaloom.